Bulloo entertainment sagantaalee ajaa'ibaa fi adda kan ta'an akkasumas sagantaa baay'ee isin bohaarsiisaniif isin bashannansiisan qabatee dhufee jira. Maali kan jedhuuf immoo odeeffannoo kana argachuuf YouTube channelii keenya like, subscribe, share gochuudhaan ni argatu. Maal faa qaba kan jechuuf highlight yoon isinitti himu sagantaalee bohaarsiisoo kan ta'an artistoota bebbeekamoo beekamtii kan qabaniif akkasumas beekumsa guddaa kan qaban kan isin horanii fi kan isin bohaarsiisan akkasumas immoo oduuwwan yookiin odeeffannoowwan kan biyya keessaaf kan biyya haalaa kan hundumaa qabannee dhufnee jirra. Maarree kan argachuudhaaf YouTube channelii keenya Bulloo Entertainment kan jedhu like, subscribe, share gochuudhaan odeeffannoo kana salphaatti argachuu dandeessu. Gara fuulduraatti surprise kan isin godhanii waan baay'ees qabannee dhufnee jira. Hunduu nu bira guutee jira. Maal dhabdanii? Bulloo Entertainment filannoo keessan godha. Bulloo Entertainment guyyaa guyyaadhaan wantoota haaraa fi isin bohaarsiisaniif isin gammachiisan hedduu qabatee jira. Bulloo Entertainment filannoo keessan godha.